sabni guddichi Afrikaa hiddi kuush Oromoon maleessa dhaweessa waggaa dheertuu dura qarooma guddaa addunyaa tanaaf kaa'een kabajaa fi maqaa gaarii qaba. Akkuma mammaa kan kadhadhaa afaan kan dhagaa afaan nama kaa jedhan gara laafummaan Oromoo Oromiyaa fi Orma keessaallee diina itti bitte. Biyyaa fi biyyee isaa qe'ee itti dhalatetti warri si bulchina anatu sii beeka jedhan ija baasanii itti roorrisan. Gaafa diinni lafaa fi lafee isaatti isa gabroonfachuuf itti dhufe kaasee Oromoon gaafa tokkollee tole jedhee hin fudhanne. Jaarraa tokkoo fi walakkaaf dhaloonni dhalootatti lufsiisee gabroomsaaf falmuutti gadi taa'e. Gootonnii fi hayyoonni baddaa fi gammoojjiidhaa waan qabaniin diina ofirraa sujechuu itti fufan. Ogeessi wagaa himee ogeessi kacabe qurcee bara baraan dabarsan. Warra sirnya morkaa dhalatanii diina mormaa turan keessaa qabsaa'aan gitaa gootichi Haaji Hasan Gammada amma ganna 130 caalaniitiin jiru. Ulumaani sanbataa Haaji Hasan kakateera xiixii geerari jedhee mudhuunaa faqqadeera. Amasoonnaa tuumalee osii qoyee galatoona gudiimaa Haajii Kabaaru Baay'ee Abbaa Katashoo Gabaabaa Tulluumaa Naatulaa Daanyaamaan Ittiitiyaa. Gulmaasa jedhanii hantuuta mandaraa takijimni diqqoon hin dhaabanne garaa hin jetti yoo maraa ajajni dhufeera abbaallee yoo dhabde ijoollee fi beeraan je'aati dargiini. Qe'ee goota Oromoo bilisummaa Oromootiif jiraate akkasumallee hayyuu Oromoo tokkummaa fi aadaa Oromoo dagaagsuuf waa hedduu hojjetaa turanii aanaa shaallaa naannoo sanbatee shaallaa jirra. Goonni kun Haaji Hasan Gammadaa jedhamu. Morkataan dhiiraa morkeen durii Haaji Hasan Gammadaa Ukulaa Arsii gara lixaa aanaa shaallaatitti dhalatan. Yeroon dhaloota isaanii bara 1880moota keessa yeroo nafxanyaan waan yaaltee dadhabde tumsa humnoota bara san addunyaa irratti irree qabaniitiin Itiyoophiyaa tan walaasaa turte bara Minilik keessa jechuu. Gootummaa fi hayyoominni akaakilee fi abaabilee intufamtee fi tumbu'uura dhiira galee mana taa'u osoo hin taane Haaji Hasan leenca diina akaa'u yoo ta'an Haayile Sillaasee irraa diinota warwaachisaa adhagayan. Goonni kun guyyaa takkaafillee manatti hin deebine lolanii lolchiisan. Bosonatti jaalleewwan isaanii Jeneraal Waaqoo Guutuu Haaji Abdullaahii ganama wafaa waliin baalaa bosonuu nyaata baallii diinaa harcaasan. Waaqoo Guutuu baay'inaa kaddaanii kunnu baadeen buune achitti walgeenni achi waliin lollamanii. Akkamiin wal argitan isaaniin yoo san? Isaanillee diida jiranii nullee diida jirraa achi wal arge. Hallummaa ishee fayyanii gaara guddaa wayii jedhanii akka isaan nu himanitti guyyaa tokkochi saraawitii nama 640 fixnee ajajaa saraawitii sanii dheessee saraawitii fixnee katamaa bidire moyyaan eenyu wayii galeeti isallee galgala marsinee achi qabnee to'annaa jala oolchine. Lolli keessa oollee ka obursuu fa'a ka adaabaa fa'a ka deebi'aatii. Hallummaa shifaafa kanneen keessa oolle. Kana lolli keessa hin jirre hin jiru.